raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata muddee bultii 17 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo baara fayyaa nageenyi sanbadhaadha. Kan nagaa san fuudhee fi sagantaa keenya guyyaa har'aas kan isiniif dhiyeessu Anaatiikii Dhugaasaatii anaa dhufu jedhee dhiyaadha. Mootummaan yeroo adda addaa shiran nu godhee araara jedhee baroota 80 wayii keessaa kaasee hamma 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa darbe abbootii gadaatii fi artistoota tokkoo fi qaamolee ijaaramanii mootummaa wajjin shira hojjetanii wal qabatee qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo uummata Oromootiin gaggeeffamu waboo uummata Oromoo keessaa dhalate kana bittinneessuuf hojjechaa ture. Amma immoo yommuu qabsoon sabaa bira darbe sammuu shira guutuu isaanii yeroo hubate kanatti karaa nagaa waan jedhu miidiyaa irratti dubbii jalqabanii jiru jechaadha. Heeraaf seerri mootummaan kun ittiin biyya kana seerachaa jiru kanuma kaleessa Minilik irraa achi addutee Mallasaatti darbee amma Abiyyi fi Lammaadhaanii dhaloota kana lafarraa duguuggaa sanyii irratti gaggeessaa jirudha. Kanaaf wanti kun sanarraa adda ta'a jennee hin amannu. Mootummaan biyya kana seerachaa jiru nagaa waaraa yoo barbaade araara yoo barbaade dursee qabxii inni raawwachuu qabu qabxii 1-2 laanneetu jira. Qaama sadaffaan akka idil addunyaatti yoo dhufee taa'etti Oromiyaa keessa jira wanta ta'eef bakka qeerroo qarreen Oromoo jirutti bakka beektonni Oromoo hawaasni Oromoo jirutti dirree walabaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru irratti lafa waraanni bilisummaa Oromoo eeguuf hoogganuu danda'u irratti yoo mallattoo jabduu akka seera bila addunyaatti walii mallatteessinirraan gara kana amanuu hin dandeenyu boris amanuu hin dandeenyu jechuudha. Qaama sadaffaa jechuun yookaan walii galle kan nu dhaqan kan gaaffii uummataa deebisuudhaaf fedha guutuu qabu yoo ta'e qaama sadaffaa akka bila addunyaatti jiru ta'uu danda'a. Inni kun tokko. Inni lammaffaa immoo qaama sadaffaa biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran keessaa nuti lafa barbaannee dhimma kana gadi fageenyaan ilaalanii mitaajjabuu fi waadaan walii galluu ragaa nuu ta'uu kan danda'anii jechuu keenyaadha jechuudha. Sagalee nama dhageessan kun tooftaa jaarummaa shiraa kan kana dura ittiin qabsaa'otaa fi gootota Oromoo ajjeesaa turan jaarmiyaa Oromoo ittiin sobaa qoodaa impaayeraa Itoophiyaa jiraachisuuf mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan OBO ittiin hongeessaa turan ammas firoonni impaayera Itoophiyaa kanneen afaan Oromoo dubbatanii impaayera Itoophiyaa jiraachisuu fi kufanii ka'an miseensota waraana bilisummaa Oromoo OBO waggaa tokko dura shira jaarummaa didanii qabsoo hidhannoo itti fufanii jiran humna raayyaa ittisa biyyaan balleessuu yeroo dadhabanii jiranii fi humni waraana bilisummaa Oromoo fi dammaqiinsi uummata Oromoos jabaatee jireenya impaayera Itoophiyaa gaaffii jala galchaa dhufuun yeroo isaan yaaddesse kanatti ammas maqaa jaarummaa shiraan waraana bilisummaa Oromoo bocabsanii impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf amuummachuu takkaawuu foolachuu jalqabu mootummaa koneeffataa impaayera Itoophiyaa yeroo ammaa kana dhageenye dhimma kana qaamni ajaja waraana bilisummaa Oromoo quba qaba laataa yoo quba qabaates deebiin warraa maal ta'inna
ka jedhu baruuf gara lixa Oromiyaa Maccaatti bilbiluun dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'e jaal bilisummaa guutaa waliin marii gabaabaa taasifne keessaa sagalee seensaaf fudhannee sin dhageessifnedha. Guutuun marii dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaa waliin tolchine kunis sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti hammatamee jira. Dabalataanis ajjeechaa hidhaa butanii dhabama taasifamaa jiraachuu barattoota Oromoo yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti baratan irratti Oromummaa isaanii qofaaf raawwataa jiru balaaleffachuun barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Amboodhaa barnoota waan dhaabanii jiraniif qaamni mootummaadhaa dirqamaan barnootatti deebi'uu qabdu jechuun raayyaa itti bobbaasee kibxata irraa dhaansisaa ooluu gamasitti bilbilee barataa Oromoo tokkorraa odeeffanneerra. Sagantaa keenya guyyaa irraas kan ittiin aanfannu oolmaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii Amboo ilaalchifne kan barataa Oromoo kanarraa odeeffanneen ta'a. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'u jechaa ammas dudumaan oolmaa barattoota Oromoo kan barataa Oromoo yuunivarsiitii Amboo irraa odeeffanne isin dhageessisuun aanfannaa itti dhiyaadha. Haalli jireenya ulfaata. Ganamuma yeroo kaafee nyaannee gaddeebine doormii ol gallu humni federaalaa baay'inaan doormii tol qabate. Hayyee. Gaafa dhufuu dhiitichaa fi uleedhaan namunda doormii gabbaate. Barattoonni baay'inaan guddoo dhaanamee ol keessatti dhiibbaan tuma wal caaltuuti malee barattooti baay'een akka malee yeroo sunitti uleedhaan guddaamanii. Egaa yuunivarsiitiin Amboodhaa kanumti magaalaa Ambooyyuu damee lama akka qabu tokko meen kaampaasii jedhamuuf kaan immoo kan Awwaarooti. Mooraa kamiin seenan amma waraanni kun? Bakki wanti kun itti raawwatamte mooraa guddichaa magaalaa Amboo ta'e jiru jecha. Dhaanichi kun ammallee barattoota Oromoo qofa irratti kan xiyyeeffatedha jedhan dhugaadhaa? Amma wanti jira akka waliigalatti barataan Oromoo egaa akkuma namni cufti walqixxi mirgi jiraachuu lubbuun jiraachuu walqixxi qabaannee yaana. Ayyee. Sila akkas ture gibbitan keessatti garuu jibbiisaa fi ilaalchii barattoota Oromooti qaban jalqaba haasaa dhumattu wanta akka malee nam jibbisiisaati. Ayyee. Akkaataa manaajimentiin gubbaa haasaa gadii jiruu fi warri uummataa keessattiin yeroo jeequmsi tokko tasgabbeessuuf deemulleen akkaataan itti ijoollee Oromoo ispeesifaayii godhanii tarkaanfiirra fudhatanillee jira. Ayyee. Har'allee sunumaan wal qabatee yeroo humnaan baradhaa jedhaniiti reebichi humnaan dhufanatti barattoonni Oromoo sagalee illee dhageessifachaa turanii. Baradhaa tarkaanfii humnaan itti deemamu kana barattoonni Oromoodhaa didan jechuu? Tarkaanfii kan diduudhaaf yeroo wayitii warri sagalee dhageessifatu reebichaaf dhaanicha akkuma haala itti fufe. Tole. Yeroo sun ijoolleen Amaaraa ispeesifaayii taatee kophaa bakka tokko iddoo teessuma taa'u jirti. Hayyee. Namni dirree gubbaa jiru yeroo suniif ijoollee Oromooti hatumameelleen ijoollee Oromoo qofaa fi Oromoo qofa. Duuba gaamman kan dubbii kee raawwataa jirutti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Amboodhaa barnoota dhaabanii akka jiran qaamni hidhate kuniif bulchiinsi yuunivarsiitii sanaa immoo akka barattoonni barnootatti deebi'aniif akka dirqisiisaniif barattoonni Oromoodhaa akka didanidha. Barumsa diduun keessan kun ajjeechaa barattoota Oromoo irratti yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa keessatti argaman irratti raawwataa jiruun walqabatee kan barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa fa'aa baatii darbeerraa qabanii barnoota dhaabanii jiran sanaan walqabatamoo isin maaliif dhaabdan barnoota? Kanuma bu'uurii haamseenna kanuma. Hayyee. Namni tokko yoo lubbuun jiraate barachuu danda'a yoo lubbuun jiraate waan gara hojjechuu danda'a. Obboleeyyan teenta kalees waliin barannee waliin bakka tokko nyaanne hundinarra nu bira ta'anii lubbu isaanii dhabuu jiranii. Dhiiga obboleeyyan keenya gubbaa tarkaanfannee ammoo saba taa'ee nu fixuu jirre bakka takka waliin barachuu hin dandeenyu garaan nu hin dandeenye dhiiga obboleeyyan keenya gubbaa tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaafuu lafeewwan kalee ijoolleen Oromoo cabsuun waraantii barachuu hin dandeenyu inni akka waliigalatti dhaabne jecha. Kaayoon guddoo nu dhaabne ijoolleen Oromoo ta yuunivarsiitii naannoo biraatti jeesi jiran jechaan irraa dhaabbatu ammas ta yuunivarsiitii naannoo biraatti ari'amtee naannoo galte iddoon laatameef Oromiyaa keessatti deebi'anii barnooti isaanii idileetti akka deebi'an mirgi barataa Oromoos ta'ee uummata Oromoo akka kabajamu ilaalchi gibbitan kee jira barattoota Oromootiif qaban akka sirratu fi barattoota Oromoota yeroo gargaraaf keessa ari'amanii wal qabateeti.
Hayyeegaa gaaffiin keessan gaaffii barattoonni Oromoodhaa bakka garaagaraatti gaafataa jiraniin wal fakkaataa kan adda godhu amma barattoonni yuunivarsiitii Amboo keessaatii ari'aman akka deebi'anii fi gaaffii sanas akka hammatuudha yookaan mormii sanaafis akka barnoota dhaabdanidha. Barattoota Oromoo yuunivarsiitii Amboodhaa ari'amantu jira yoom ari'amanii isinoo yoom dhaabdan barnoota? Barnooti egaa yeroo sadaffaaf kaleessa dhaabame. Kanaan dura yeroo lama dhaabdanii turtan jechuu? Kanaan dura yeroo lama dhaabne turre ammoo kan yeroo sadaffaaf dhaabne turre. Ayyee. Yeroo armaan duras akkas jeequmsi kaayisanii barattoota Oromoo namoonni tokkiyyakkanii dhufanii doormuma ijoollee fireeshii namoonni haal kondiishinii gibbii tumbeen harafaa jiru dhufanii riiba guuranii fi manidhaan naqanii gibbii irraa nama 10 ari'anii. Eenyu kan waan kan tolchu duuba? Manaajimentuun gibbii fi qaama nageenya gibbitan to'atu jechaadha. Ayyee. Akkasitti ijoolleen sun deebi'an malee hin barannu inni sullee dhiibba guddaa godhuudhaan ijoolleen 10 sun nuu deebitee ergasii ammas deddeebi'ee ijoollee fuudhanii hidhanii bakka nam geessan hin beekanii ibin kaleessaa barataanii abbaa gadaa jedhamu baaruu jedhamu waliin barannaa barata seeraa waggaa sadaffaa. Hayyee. Namni uummata Oromoo bira kabaja guddaa fi ulfinni guddaa qabu qabsoo uummata Oromoo keessatti bakka olaanaa qabuu fi kabajaaf ulfinni sila maleef poolisiin federaalaa doormi seenuudhaan rukutanii qaama isaa miidhaa cimarraan ga'anii guyyaa kalee manidhaa feesoolee ergasii ammoo dhiibba barattoonni gooteen yeroodhaaf gadhiifame. Tole. Kanaaf barattoonni Oromoo guyyaa guyyaan hidhamuu jiru guyyaa guyyaan gibbii kan keessaa mirgi sarbamaa jira. Idin poolisii gibbii Dukaasaa federaalaa manaajimentii gibbii ilaalcha badaa fi ilaalcha amanuuf qaban ammallee deebisanii Oromoo addaan qoqqoodu Oromoo lagaan qoqqoodu akka tokkummaan Oromoo as keessatti hin dagaan akka qabsoon uummata Oromoo as keessatti hin deemne akka mirgi Oromoo as keessatti kabajamnee fi akka tuffii tokkoon nu laaluu fi wanti kun keessa kennanu dhagaamtee garaan nu tolfachuu didee garaan nu dadhabee ibin barattootteen naannoo biraadduu jirtu yookiin iddoo nu ramada itti dhufu dookumentii warra ciranii diidatti harcaasuun jira wanti kun cuftii nu dhibdee ejjannoo guutuun dhaabnee kilaasutti. Ulfaadhugaa barataa Oromoolee addaan qoqqooduuf akka yaalaa jiranidha kan itti kaafte waggaa kana yeroo duguuggaan sanyii Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa Konyaalee Wallaggaa furan akkasumas immoo Konyaa Gujii Booranaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru duguuggaan kuna dhaabbatu jedhanii barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaadhaa Haramaayyaa akkasumas Adaamaa ba'anii turan yeroo sana barattootuma Oromoo wal dura dhaabanii kaan mootummaan kun mootummaa Oromooti hiriirri irratti ba'amuu hin qabu ka jedhetu ture har'a immoo barataan Oromoodhaa Oromummaa isaa qofaan amantaanis kutaan lagaan osoo adda hin bayinitti ajjeefamaadha jira dogoggora yeroo sana barattoonni Oromoodhaa godhanii fi sanarraa immoo barnoota attamii barataan Oromoo qabaatuu qabaa jetta amma isaa qoqqooduudhaaf yaalaa jiran kanarratti dhaamsa attamii qabda barataa Oromoof uummata Oromoo bal'aaf. Barataa Oromoos ta'e uummata Oromoo yeroo kamiyyuu caala taanaan qaam lagaan nu qoqqooduuf amantaan nu qoqqooduuf Oromoo naannummaan qoqqooduuf deemu kamiyyuu qeerroon Oromoo fi qarreen Oromoo sadarkaa barumsa gargaraa jiru sadarkaa hawaasummaa gargaraa jiru qaam shira akkasii Oromoo kuffisuuf gadi hin taanetti nu jala fashaleessuuf deemu ejjannoo guutuuni adur dhaabbannee falmannuuti dhugaa qabna haqa qabna namni haqa qabu yeroo kamiyyuu taanaan injifata. Injifannoon ta'u uummata Oromootiin milkoomna galatooma horaa bulaa deebana. Kun odeeffannoo guutuu haala barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Amboo keessa oolan qoratuuf gara yuunivarsiitii Ambootti bilbilee kan barataa Oromoo tokkorraa odeeffannedha. Akkuma yaadatamu sagantaalee keenya asaanan keessatti gara yuunivarsiitiilee garaagaraatti bilbiluun haala barattoonni Oromoo keessa jiran qorannee sin dhageessisaa turre. Dhiyeenya kana immoo gara yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbiluudhaan barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaadhaa haga barattoonni Oromoo naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamaa jiran gara biyya isaanii Oromiyaaf saba isaanii Oromootti galanitti dabalataanis kan Oromiyaatti galanii jiran haga barnootatti deebi'anii yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argamutti barachuu danda'anitti akkasumas labsiin yeroo muddamaadhaa Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa fi Konyaa Gujii Booranaa irratti labsamee Oromoota obbaasaa jiru dhaabbatuuf gaaffilee kanaaf kana fakkaatan kaasuudhaan barnoota dhaabanii jiru. Kan yuunivarsiitii Amboof kan yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa garaagaraa keessatti barattoota Oromoonni geggeeffamaa jirus kanuma kan fakkaatudha. Kanatti aansuudhaan ammoo jaarummaa shiraadhaa deemuuf jedhu ilaalchifnee dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaadhaa waliin marii taasifne isiniif dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaadhaa jaal bilisummaa afeerraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa fudhatanii isaa irratti nu argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromoo yeroo ammaa dhibee Oromoo gadi bu'ee gaafachuudhaaf nu quunnamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna maqaa uummata Oromootiif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin.
Ayyee ulfaadhugaa akkuma beekamu mootonni koloneeffattoota Habashaadhaa darbaniif amma jiranis yeroo garaagaraatti gootota Oromoo, qabsaa'ota Oromoo, jaarmiyoota Oromoo yeroo dubbiin itti jabaatte jaarummaadhaan sobaniitu qabsoo Oromoo laamshessaa gootota Oromoos barbadeessaadha arra ga'an. Ammas ammoo mootummaan koloneeffataan Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamuu fi Lammaa Magarsaan gargaaramu yeroo sochiin wooboo jabaatee uummanni Oromoos wooboo deeggaraa jirutti jaarummaa isa kana dura raawwatanii ittiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo wooboodhaa dhabama gochuuf yaalanitti milkaa'uu dadhaban sanatti deebi'uudhaaf akka isaan deemaa jirantu gama garaagaraatiin himamaa jira. Sooshaal miidiyaa irrattis miidiyaa isaanii irrattis isa kana quba qabdu laata yoo jaarummaan akkasii dhufe deebiin keessan maal ta'a? Meessa kana uummata Oromoof ibsaa. Mootummaan kun akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan uummata Oromoo wajjin dhiibbaa waggaa 27 yookaan qomee waggaa 27 ni qabna. Kan ammoo beektota keenya, qonnaan bulaa keenya, daldaltoota keenya, qeerroo keenya gaaffii karaa nagaa, gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafachaa ture. Sirnoota darbe hamma guyyaa har'aatti sirna bulchaa jiruuni. Aangawoota amma guyyaa har'aatti bulchaa jiraniini gaaffii uummanni karaa nagaa gaafate amma guyyaa har'aa rasaasaan deebii ta'uu irratti hojjechaa jiru jechaadha. Hayyee. Kanaan kan wal qabatu dhimma araaraa jedhu keessatti Oromiyaadhaaf wanti dubbatamu kaleessas ta'ee har'as boris karaa aangawoota mootummaa sirnoota bittaa halagaatiin biyya kana seerachaa kan jiran deebii argachuu waan hin dandeenyeef deebii argachuufis hin yaadama waan hin jedhamneef araarri shiraa kanaan dura caasaa keenya yookaan waraana keenya irratti gaggeeffamaa turuunsaa ni yaadatama. Kanaan kan wal qabatuuf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan waboon qawweesaa ol kaasee bosona Oromiyaa hunda keessa socho'aa jira yeroo ammaa. Hayyee. Qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo uummata Oromootiin gaggeeffamu waboo uummata Oromoo keessaa dhalate kana bittinneessuuf mootummaan yeroo adda addaa shiran ni godhee araara jedhee baroota 80 wayii keessaa kaasee hamma 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa darbe abbootii gadaatii fi artistoota tokko fi qaamolee ijaaramanii mootummaa wajjin shira hojjetanii wal qabatee dhaaba kana yookaan waraana bilisummaa Oromoo kana bal'eessuuf hojjechaa akkuma ture uummanni Oromoo beekaan Oromoo qeerroof qarreen kana waan xiinxaleef amma immoo achas deebi'anii yommuu qabsoon sabaa bira darbe sammii shira gochuu isaanii yeroo hubate kanatti karaa nagaa waan jedhu miidiyaa irratti dubbii jalqabanii jiru jechaadha. Hayyee. Haa ta'u malee nu kanaaf deebii uummata Oromoo yookaan saba Oromoo yookaan beekaa Oromootiin wal qabannee deebisne tokko laanneetii jirraa jechuudha. Mootummaan biyya kana seerachaa jiru nagaa waaraa yoo barbaade araara yoo barbaade dursee qabxii inni raawwachuu qabu qabxii tokko lama laanneetii jirra. Qabxii kana immoo isin kennuu hin danda'a jechuudha. Eeyyee dhugaadha. Yeroodhuma waa'een araaraa sun deemee isaan waraana bilisummaa Oromoodhaa bifa garaagaraan karaa kallattii falkallattiidhaa quunnamanii namoota muraasa mooraa leenjii waraanaadhaa xoolleetti galchanii summiidhaanuu obbaasan sanatti hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee hunda keessa jiranii waltaatanii ibsa tokko baaftanii tuttan kan qabxii 11 qabu. Isaasis ammoo hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaadhaa Jaalmarroon miidiyaa tokko lama irratti dubbataniiru yoo nagaan barbaachise qabxiilee barbaachisu jedhanii kan isaan kaasan jira. Tarii uummata Oromoodhaa yaadachiisuu fi qabxiilee muraasa osoo irraanuu kaafte. Eegaa akkuma amma dubbanne akkuma kanaan duras karaa hooggansaa dubbanne akkuma borillee dubbanne akkuma uummanni Oromoo beekuuf eegaa jirutti mootummaan nagaa waaraa biyya kana keessatti buusuu yoo barbaade araara waraana bilisummaa Oromoo wajjin gochuuf fedha yoo qabaate qabxii waaraa yookaan immoo qabxii uummata kanaaf deebii ta'uu danda'u qabxii laannee jiru keessaa dubbachuu nan danda'a. Hayyee. Tokko qabxii nuti laanneef nagaa barbaadde yoo ta'e waraana amma biyya kanaa dhaloota ajjeesaa qabeen saamaa duguuggaa sanyii raawwachaa jiru kana kaasaa mooraatti deebisaa dubbachuu ni dandeenya. Booda jenneen qabxii tokkoffaadha kun. Hayyee. Lammaffaa maqaa siyaasaatiin yookaan immoo maqaa wabootiin hidhamtoota Oromoo hidhamaa siyaasaa gandaa hanga federaalaatti hidhamee jiru gadhiisa dursa qabxii lammaffaa kana laanneef sababiinsaa maqaa siyaasaatiin uummanni Oromoo
gandaa hanga federaalaatti kumaatamaan lakkaa'ama jechuudha. Yeroo ammaa mana hidhaatti mirgi namummaa isaa sarbamee qaamni isaa hir'atee namaan gadi ta'ee mirga namummaa dhabee dararamaa kan jiru dhimma waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatuuf dhimma paartilee adda addaa Oromootiin wal qabatuun mana hidhaa keessa kan jiru gandaa hanga federaalaatti duguugaa gadhiisaa jenneen. Hayyee. Inni itti aanu waraanni mootummaa biyya saamaa jiru, qabeenya saamaa jiru, lammi itti qoodamanii hooggantoonni waraana mootummaa gara Tigraayitti qabeenya uummata Oromoo guurrachaa jiran, gara Amaaraatti guurrachaa jiran, gara Dabuubiitti guurrachaa jiran, dhumeessi sanyii, duguuginsi sanyii ilmaan Oromoo irratti godinaalee Oromiyaa guutummaa keessaa gaggeeffamaa kan jiru dhaabachuu danda'uu qabaa jennaan sadaffaa jechuudha. Hayyee. Kana booda dubbii waggaa 27 waliin wal morkachaa turre qaamni nu taajjabuuf nuuf fiiguu kan danda'u qaama sadaffaa biratti dubbachuu ni dandeenya jenneen. Hayyee. Kan itti aanu bakka walabaa uummanni Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo hooggansi waraana bilisummaa Oromoo itti amanuu danda'utti teenyee hin dubbanna yoo ta'e ni dubbannaa jenneen. Hayyee. Kan itti aanu ammas bakka qeerroof qarreen Oromoo jirutti, bakka beektonni Oromoo hawaasni Oromoo jirutti dirree bilisaa ta'e, bakka walabaa ta'e, bakka filachuu dandeenyetti teenyee dhimma araara waboof mootummaa gidduu, dhimma uummata Oromootiif mootummaa gidduu dubbachuu ni dandeenyaa jenneen. Hayyee. Gaaffii saba kanaa hamma hin deebinetti gaaffii saba kanaa deebisuudhaaf qabsoo hidhannoo ni jabeessinaa. Fuuldurattis kaayyoon keenya. Kana waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa dhalate iddoo deemuun qabu uummata Oromoo keessatti qabsaa kan uummata Oromooti. Kanaafuu uummata Oromootiin waliin taanee murteeffannaa uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo ni murteeffanna. Yeroo gabaabaa keessattis ni mirkaneessina jennee kana isaan waan didaniif achitti dhaabamee jirra jechuudha. Egaa qabxiitti amma kaafte keessatti tokko kan qalbii koo hawwate bakka qaamni sadaffaan jirutti inni jedhu kuni biyyoota ollaa keenya garaagaraa keessatti qaamni sadaffaan bakka isaan keessa seenanii rakkoo jiru furantu jira. Fakkeenyaaf kan akka Sudaan Kibbaafaa dabalataanis dhimma Eertiraa kaasuu dandeenya. Biyyoonni biraanis jiran warri Sudaan Kibbaadhaa yeroo dheeraa fi mootummaa Sudaan duraanii wajjin erga walaadhaa turanii booda lolli sun akka dhaabbatuu fi loltoonni biyya ambaa gidduu seenanii beektonnis gidduu seenaniitu uummataaf dirree bilisaa isin jettan kana kennanii erga uummatni barsiifame boodatti hiree ofiisaa akka uummanni ofiin murteeffatu gaafatamanii biyya isaanii Sudaan Kibbaadhaa walaba baasanii mootummaa mataa isaanii dhaabbatan Eertiraas fudhatuu dandeenya. Isa akkanaa kana laata kan Oboon gaafate. Eegaa qaama sadaffaa jechuun yookaan walii gallu kan nu dhaqan kan gaaffii uummataa deebisuudhaaf fedha guutuu qabu yoo ta'e qaama sadaffaa akka idila addunyaatti jiru ta'uu danda'a. Inni kun tokko. Inni lammaffaa immoo qaama sadaffaa biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran keessaa nuti lafa barbaannee dhimma kana gadi fageenyaan ilaalanii ni taajjabuu fi waadaan walii galluu ragaa nu ta'uu kan danda'anii jechuu keenyaadha jechuudha. Tolegaa. Yeroo garaagaraatti yaaliin kun godhameera garuu hin taane isaan kana raawwatanii yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo jabaatu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo keessumaa Oboon yeroo jabaatu yeroo qeerroof qarreen Oromoo itti dammaqu yeroo kokkeen isaan qabamtee impaayerri isaan faarsan jiguu jala geessuti shira araaraatiin gadi ba'u tarii amaluma mootonni koloneeffattoota Habashaa kana dura qabaataa turaniif warri ammaa kun illee maqaa Oromootiin afaan Oromoo dubbataa aangootti ba'anii gochaa jiran kana yeroo bira qabdanii ilaaltanii warri kun kananii godhuu jettanii waan tilmaamtan qabdu yoo hin tilmaamne bakka yaadame sana galma qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaaf mootummaa birmadu Oromoof Oromiyaa gadi dhaabuudhaaf aarsaan lubbuu fi qaamaa qabeenyaadhaa guddaan itti beesana ga'uuf maaltu godhamuu qabaa jettu. Egaa inni kun akkuma dubbatte nullee akkuma kana balaaleffannee daldaluu barachuu akka nama tokkootti jiraachuu utuu dandeenyu waraanni bilisummaa Oromoo yookaan qeerroon Oromoo kichuun bosona Oromiyaatti naannee qawwee kan ol kaasuuf filateef gaaffii gaafatee deebii waan dhabeedhaaf jechuudha. Kanaaf kun sirna mootummaa darbaneera jijjiirama ni qabaata jennee hin yaadnus hin amannus sababiin isaa heeraaf seerri mootummaan kun ittiin biyya kana seerachaa jiru kanuma kaleessa mililikirraa achi addufee mallasaatti darbee amma Abiyyi fi Lammaadhaanii dhaloota kana lafarraa duguuggaa sanyii irratti geggeessaa jirudha. Kanaaf wanti kun sanarraa adda ta'a jennee hin amannu. Kanaafiyyuu qaama sadaffaan
akka idil addunyaatti jedhu feekaa jedhe Oromiyaa keessatti Oromiyaa keessa jirra wanta ta'eef bakka qeerroof qarreen Oromoo jirutti bakka beektonni Oromoof hawaasi Oromoo jirutti dirree walabaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru irratti lafa waraanni bilisummaa Oromoo beekuuf hoogganuu danda'u irratti yoo mallattoo jabduu akka seera bila addunyaatti walii mallatteessinerraan jara kana amanuu hin dandeenyu boris amanuu hin dandeenyu jechuudha. Egaa yoo sana amanuun hin danda'amne amma bifa kamiin bakka yaadame yookaan galma qabsoo Oromoo ga'uun danda'ama akka obootti kaayyoo yookaan akeekattamii qabdu akka qeerroo bilisummaa Oromoo qarree Oromootti akkasumas akka hawaasa Oromoo bal'aattoo hawaasa Oromoo irraa maaltu eegamaa dhaamsa dhaamtuuf? Egaa qabxiin duraa galma kana ni geenya inni yaannaa galma kana ga'uudhaaf immoo itti hojjechuu nu gaafata. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona Oromiyaa guutummaa keessa gola uummata Oromoo keessa magaalaaf baadiyyaa Oromiyaa keessa jira. Kanammoo akkuma miidiyaa irratti isaan qeerroon qawwee qaccabaa fudhattee bosonatti galtee nama 5 taate waraanan jedhan todanii dubbatanii waggaa tokkoof wayii fi ciccimoo waraana isaanii nutti gadi guuraa jiran immoo jabina waraana isaaniif jabina waraana keenyaa jabina qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo tilmaamnee waan arganneef yeroo gabaabaa keessatti galma ni geenyaa jennee yaalla. Inni lammaffaan uummata Oromootiif wanti annaamu amantaaf amantaa walitti buusu sirrii mootummaadhaan qabsoo uummataa kana gufachiisuuf godhamaa jiru baajata biyya alaarraa kadhatanii bifa abbootii gadaatiin jaarsolii biyyaatiin araara jedhanii gola Oromiyaa keessa deemanii saba qabsoof harka isaa ol fudhatu gufachiisu sirrii mootummaan godhaa jiru Oromoo Wallaggaa Oromoo Giddugaleessaa Oromoo Kibbaa Oromoo Kaabaa jedhanii qooddaa sirna bittaa alagaa kaleessa bara mililikii tumameen uummata kana caccabsaa kan jiran kana uummanni kun dammaqee amantaan garaagarummaa hin qabu qabeenyi garaagarummaa hin qabu siyaasa biyya kanaa gar tokkotti deebisuuf Oromoon mirga abbaa biyyummaa argachuuf akka nama tokkootti mirga namaa argatee jiraachuuf akka saba addunyaa kana irratti rabbi uumee yookaan waaqayyo uumee jiraachisuutti jiraachuudhaaf bahee galuu fi barachuudhaa fi daldalachuudhaa fi yoo gurmaa'e yoo wal dhaga'e beektota nu warri jedhan maqaa dookterii warri baatan lektereroota warri ta'an barattoota warri ta'an daldaltoota warri ta'an qonnaan bulaa warri ta'an sabni Oromoo addunyaa kanarra jiru biyya alaa kan jiru biyya keessa kan jiru hundumtuu wal dhaga'ee karaa qabsaa'uu danda'u qabsoo siyaasaa karaa qabsaa'uu danda'u qabsoo dinagdee karaa qabsaa'uu danda'u qabsoo gaaffii karaa qabsaa'uu danda'u qabsoo hidhannoo walitti dabalee akka inni qabsaa'u waanjoo ulfaataa waggaa 150 oliif uummata Oromoo kichuu Oromoo kaayyoo Oromoo aadaa safuu Oromoo sirni gadaa Oromoo lafarraa dhabamsiisee sichis waggoota hedduu booddeetti dhiirsee lafarraa dhabamsiisuuf shira hojjetamaa jiru kana harka mootummaan kan keessaa qabu kana dura dhaabbachuu danda'u qabadeen dhaamsa koo dabarsa. Tole egaa ulfaadhumee dhumarratti keessumaatii labsii yeroo muddamaa baanan kana yookaan ammoo kana amma Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Gujii Booran akkasumas lixa Tuulamaa dhiyeenya kana ammoo guutuu Oromiyaayyuu ol ga'eera. Duguuggaan sanyii kun osoo hin eegalamin dura warra maqaa jaarummaatiin deemetu mootummaadhaaf haala aanjesse akka waan warri bosona keessatti hafan shiftaa ta'aniitti beekamtii qabsaa'otaa irraa mulqaniitu akka shiftaatti maqaa addeessanii isa booda immoo mootummaan waraana akka itti labsuu fi warra haala mijeessanidha jedhanii komataa turanii yoo ammas wanti kun gadi ba'ee uummanni maal godhuu akka qabu yaada keessan nuu kennaatii dhumarratti waan itti dabaltan jiraate itti dabaltanii marii keenya irraa xumurraa. Tole fayyaa ta'e jecha kan kanaan dura barannee raayyoon sii kaasee artistootaa fi paartilee tokko fi abbootii gadaa tokko maqaa uummata Oromoof waraana bilisummaa Oromootiin shira kanaan duraatiif komannee turre komee keenya kan nu araarsuu deebi'anii qabsoo sabaatti yoo dabalaman walitti araaramna kan dursu kanan dubbadha. Hayyee. Inni lammaffaan uummata Oromootiif wanti annaamu gidduu kana miidiyaan kijibaa waraanni bilisummaa Oromootiin hin dhiilamin qarreen Oromoo hawaasni Oromootu itti namanin fixanneerra wanti jedhamu tokko dubbatamaa jira. Kun uummanni Oromoo kan inni hubachuu qabu kan hin barbaadu yookaan kan hin beeksisu iyyama waraana bilisummaa Oromoof iyyama qeerroof qarree Oromoof iyyama hawaasa Oromootiin ala miidiyaan kam waa'ee araaraa yoo dubbate namni dhuunfaan yoo dubbate iyyama kana malee fudhachuu akka hin dandeenyeen dhaamsa koo dabarsa. Hayyee.
Inni sadaffaan qaamni bifa araaraatiin deema waboof nuyi walitti araarsaa jedhee mootummaan warra wajjin gola keessatti mari'atu gara keenyatti yookaan gara bosona Oromiyaa gara wabootti kan gadi bobbaasu iyyama waraana bilisummaa Oromoof iyyama qeerroof qarree Oromoof iyyama hawaasa Oromoo malee gara qabsoo sabaa kana gufachiisuutti bifa jaarsummaan warri deeman akka of eeggataniin dhaamsa koo dabarsa. Hayyee. Irra deebiin kanan dubbadhu ammas bakka nuyi eeyyamnu hawaasni keenya dhimma araaraan kan wal qabatu dubbatamu dhaamsa keessoo miidiyaa walabaarraa yoo dhaga'an dhugaa godhee fudhachuu danda'arraan ala miidiyaa gartokkee miidiyaa shiraa miidiyaa mootummaarraa araaramaa jirra waan jedhame shira xaxamu dura dhaabbachuu qaba qabsoo isaa finiinsuu danda'uu qaba jennarraan alaa yeroo ammaa yookaan torban kana oduun adda addaa karaa mootummaatiin yookaan karaa miidiyaa mootummaan qindeeffateetiin waa'ee waboo dubbatamaa jiru odeessaa quban qabnu uummanni Oromoo kan akka hubatu akka of eeggatu qabsoo fuulleffatee jiru gara fuulduraatti akka tarkaanfachiisu maqaa waraana bilisummaa Oromootiif maqaa qeerroo Oromootiin dhaamsa keenya dabarsina. Dhugaadhumatti gaa dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa yaadaa fi dhaamsa keessan dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa irratti karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aan geessaniif guddoon sin galatoomfadhaa anis kallattumaan uummata Oromoo nan dhageessisaa fuulduras itti deebiinsi odeeffadhaa kanarraa fayyaa ta'i. Isinillee ulfaadhaa isiniin jennaa beektota baay'ee yookaan miidiyaa baay'ee jiraa waa'ee uummata Oromoo gadi bu'anii kan dubbatan garuu miidiyaa kana duwwaadhaa. Bukkee dhaabachaa jirtu yaadaaf kaayyoo keenya uummata Oromootti dhiyeessaa jirtu uummanni Oromoo akka tokkoomuuf illee hojjechaa jirtu ulfaadhaa galanni keessan maqaa uummata Oromootiin bilisummaadha isiniin jenna. Dhimma jaarummaa shiraadhaa kulanfattoota mootota Abashaa warra amma afaan Oromoo dubbataniin miseensota waraana bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontota Oromoo irratti adeemsisuudhaa fi Oromoof Oromiyaa dhabamataa isaanii impaayera Itiyoophiyaa jiraachisuuf amuummataa jiraniin karoorfatamaa jiru ilaalchifnee mariin dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaa guutaa waliin taasifne kanarraa armarratti obbeera. Gara fuula duraattis dhimma kana ordofuudhaan ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaadhaa garaagaraa keessa jiran mariisifnee kan isiniif dhiyeessinu ta'uu gamanumaan isinitti dhaammataa sagantaa keenya guyyaa har'aadhaa kan armatti obbaafnu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baati. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana turtaniif horaa bulaa jechaa haga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti humaan nama borii ni tolchinna.